Gocha suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruuf kan itti gaafatamu mootummaa Biltsiginnaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamuudha jechuun ABO'n ibsa baasee jira. Mootummaa Biltsiginnaa yakka namoomaa itti fufinsaan uummata nagaa meeshaa malee irratti raawwataa turee fi jiruuf gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u kan jedhe ABO'n uummata nagaa jumlaan ajjeesuun mana waliin gubuu fi ilmaan uummataa humnaan qabu waraana hin feesifnetti naquun aangoon siyaasaa dheerafamu hin jiraatu jedhe ibsa isaa kanaan qorxummii bishaan keessaa balleessuuf galaana gosuudhaa dannoo joo waraana hin xumuramnetti xumura gochuuf uummata nagaa fi meeshaa malee lafarraa duguguu hojii guyyaa guyyaa godhatee itti fufee jira. Hojii faashistummaa fi diinummaa uummata nagaa irratti raawwatanis bishaan gogus qurxummiin dhabamus hin jiru jedhe. Badii uummata qulqulluu irraan gahaa jiraniif Biltsiginnaan gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u kan jedhe bilisummaa Oromoo hojii faashistummaa waraanni mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad uummata meeshaa malee irratti raawwatu gadi jabeessee balaaleffata duratti dhaabbataa jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo hidhata qabdan jawwul lolli mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu waggoota 5 darbaniif goleelee Oromiyaa cufa keessatti uummata Oromoo irratti banan daran jabaateetti uffisa gabaasaalee guyyaa guyyaan dhaqqaba irraa mirkaneeffanneeti jira jedhe. Akka kanaan jiddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa Biltsiginnaa uummata nagaa irratti ajjechaa jumlaa raawwatee jira. Muddee 10 fi 11 bara 2023 aanaa Abuna Gindabarat gandeen Irjaajoo Caffeerarii fi Finnootti waraanni mootummaa uummata nagaa magaalaa walakkaatti rasaasa itti roobsuun namoota 8 ajjeesan 3 ammoo madeessanii jiran jedhe. Kanneen ajjeefaman keessaas obbo Guutaa Baa'isaa nama dhukkubsataa sammuun fayyaa hin qabne, obbo Tasfaayee Guddataa jaarsa umrii 56, Hirkoo Hamboomsaa jaarsa waggaa 56, Fufaa Goobanaa nama umrii 60, Tammana Raggaasaa nama umrii 47, Abarraa Dirribaa nama umrii 52, Guutuu Galmeessaa nama umrii 42 yoo ta'an namoonni afur eenyummaan reeffa isaanii hin baramin kanneen biraatis keessatti argamaa jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan. Ilmushee Kaabbee umrii 16, Dubree Baatuu fi Asaffaa Tarfaasaa umrii 45 kanneen madaan keessatti argamus jedhe. Muddee 12 bara 2028 agamsa bakka Qorqobbee jedhamutti osoo bulchiinsi mootummaa jiru uummanni nagaa hidhattoota faannoo sirnichi gadhaabeen jumlaan ajjeefamanii jiran kan jedhe addi bilisummaa Oromoo dargaggoonni Oromoo agamseerraa konkolaataa Sinotiraakii tokko midhaan geessassaaf gara Goojjam lixaa imalan mormor gamatti bakka Qorqobbee dhagaa wal baataa jedhamutti namoonni 13 ol ajjeefamanii jiranii jedhe. Abdullaa Waaqjiraa Maatiyos Nugusaa fi Shuuma Teemaamoo kan jedhaman keessatti argamanis jedhe. 25 bara 2023 ajjechaan jumlaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamitti waraanni mootummaa Biltsiginnaa ilmaan Oromoo 9 mana amantaa Makaana Yesuus keessaa fuudhuun ganda baadiyyaa Maleekoo jedhamutti ajjeesanii jiranii jedhe. Isaan keessaas Taliilaa Lammeessaa, Toliinaa Lammeessaa, Taamiraat Lammeessaa, Jireenyaa Dingataa, Salamoon Dingataa, Qabbanaa Bulchaa, Siraaj Hiika Ayyaanaa fi Geetaachoo Beekataa kanneen jedhamanidha jedhe. 24 fi 25 bara 2023 kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa ona shirkaa gandoota Waajjira Phasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Amajaa, Heellaa Xaareetaa, Gallaabee Amajaa, Macarraa Soojjii Saadee, Gallabbee Huulii fi kanneen biraa keessatti haleellaa uummata nagaa irratti ta'een maatii mana tokkoo kan ijoolleen xixiqqaan keessatti argaman dabalatee lubbuun uummataa 50 olii galaafatamuu fi manneen hedduun gubachuu mirkanaa'eeti jira jedhe. Kanneen ajjeefaman keessaa kanneen maqaan isaanii dhaqqabe Usmaan Daawud, Ibrahim Hajii Isaa, Sheek Awwal Mahammad, Qaasim Ahmad, Fattaaloo kanneen jedhaman keessatti argamu jedhe. 25 bara 2023 magaalaa Dambidollootti waraanni Biltsiginnaa dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiran kanneen lubbuun dabarte keessaa kan maqaan nu dhaqqabe Lalisee Dibaabaa ganda Siyyoomin ko Lalisoo Kennaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5 Hundattuu Heenok Dambidolloo ganda Duwwaa 4 Maskaram Yohaannis Dambidolloo ganda Duwwaa 5 keessatti argamu jedhe. 24 bara 2023 godina Gujii Lixaa ona Galaanaa ganda Duwwee baadiyyaatti ilmaan Oromoo 6 haala suukanneessaan ajjeefamaniiti jiran jedhe. Kanneen ajjeefaman keessaa manguddoo Badhaanee Lolee nama umriin 60, Nugusee Galaanee nama umrii 38, Bushaa Taraa nama umrii 35, Halakee Hotteessaa umrii 35, Chuchuu Areerii nama umrii 26, Taarikuu Miiraa umrii isaa 24 keessatti argamu jedhe. 23 bara 2023 kibba lixa Oromiyaa godina Bunoo Baddallee ona Cawwaaqaa mana barumsa Odaa Kanniisaa jedhamu irratti haleellaa xayyaara nama malee diroonii raawwateen barattoota dabalatee ilmaan Oromoo 52 ol ta'an ajjeefamanii jiran jedhe. Godina Wallagga Bahaa Onoorroo Limmuu ganda Sankooratti dhuma baatii Sadaasaa Dabree keessa waraanni mootummaa qonnaan bultoota kan ta'an namoota 8 gara jabinaa iddoo tokkotti ajjeesanii jiran jedhe. Kanneen ajjeefaman keessaa Dirribaa Waggaarii, Addisuu Walee, Dooyaa Ayyalaa, Roobaa Dassalee, Ibrahim Ahmadii fi obbo Magarsaa kanneen jedhaman keessatti argamu jedhe. Dhiyeenyuma kana qofa waraanni mootummaa PP tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhateen kibba bahaa Oromiyaa godina Baaleetti manneen 109 Arsii Lixaa ona Gada Basaasaa gandoon Luqqoo Gooxii Asaabalee jedhamutti gaafa muddee 5 bara 2023 manneen uummataa lakkoofsaan 7 ta'uu gubanii jiran. Arsii Lixaa ona Qorettis gaafa muddee 7 bara 2023 manneen 11 kan gubatan hoggaa ta'u godina Arsii Lixaa ona Adaabbaatti manneen 8 ona Gada Basaasaa ganda Coofiraa Shaashetti manneen 7 godina Arsii Baatti manneen 14 ol gubatanii jiranii jedhe. Akka waliigalatti dhiyeenya kana
qofa keessaa godina kibba baatti manneen uummataa 156 ol waraana mootummaa PPT'n gubachuu caasaa keenya irraa mirkaneeffatee jira jedhee ABO'n ibsa isaa kanaan hagayya 7-8-10-11 bara 2023 jidduu gala Oromiyaa lixa shaggar onoota Amboo daannoo Iluu Galaan Liiban Jaawii Midaqaanyi Ilfataa Coobbii fi Gindabaratitti wal duraa duubaan yakkasuu kanneessaa uummata nagaa irratti raawwateen fulbaana 8 bara 2023 lixa Oromiyaatti dargaggoota Masgeen Dhinaa Jaamu ajjeesan gatanii jiran lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa ona giddaa ayyaanaa fi naannootti fulbaana 13 14 fi 15 bara 2023 tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhataniin ajjeechaa raawwatanii jiranii jee godina Kaaba Shawaa warra jaarsoo godindoota Migiroo Baddeessaa fi Gitoo Milkii Jamanitti onkololeessa 14 bara 2023 maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jahuun namoota nagaa 20 ajjeesanii darbanii jiran jee jiddu gala Oromiyaa godina lixa Shawaa ona Jalduu ganda Kibeetti onkololeessa 15 bara 2023 sababa tokkoon ala uummata nagaa irratti rasaasa roobsuun namoota 20 ol bakka tokkotti fixuu ABO'n ibsa onkololeessa 18 bara 2023 baaseen ifoomsuun isaanii yaadatama. Mootummaan ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akka namaa fi ajjechaa jumlaa itti fufiinsaan uummata nagaa irratti raawwataa turee fi jiruuf gaafatama jalaa hin ba'uu jedhe ABO'n ibsa isaa kanaan maa irratti hiraarsaa fi haraaraafama itti fufiinsaan mootummaan bilchiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiruuf uummanni Oromoo bal'aan lammiileen Oromiyaa sabaa fi sablammoonni uummattoonni biyya kanaa dinne didaan dura dhaabbachuu qabu jenna kan jedhe ABO'n hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamuu dhiiga uummataa soorataa jiruuf kanaanis aangoo siyaasaa dheereffachuuf abjootu kana gocha isaa irraa akka dhaabbatuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jechuun ibsa isaa goolabee jira ABO'n. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo gandoota hedduu keessatti dararaa fi saamichi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaataa ta'uu jiraattonni himanii jiran kaadiroonni bilchiginnaa duula saamichaa fi dararaa uummata nagaa irratti bana jabeessuun bifa ammaan dura biyyattii keessatti mul'ate hin beekneen gochoota farra namummaa hawaasaa nagaa irratti guyyaa guyyaan raawwatamaa akka jiran jiraattonni BBC aanaa Ciroo irra dubbisee himanii jiran ji'oota lamaan dabran irraa eegalee baha Oromiyaa godina Harargee lixaa keessatti saamichii fi dararaa walirraa hin cinne hawaasaa nagaa irratti raawwatamaa akka jiru kan himan jiraattonni aanaa Ciroo gandoota akka Najabaas Sheek Adam Madhichoo Lugoo fi gandoota kaan keessatti saamichaa fi hiraarsi ulfaataan kaadiroota fi loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu jiraattonni BBC dubbisee himanii jiran gandoota kanneen keessatti maqaan inshuraansii fayyaa jahuun uummata irraa maallaqa fuudhaa kan jiran hoggaa ta'u namoota kafaluu dadhaban ammoo ilaalcha siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun hidhaa namoota hidhan ammoo maallaqa gurguddaa irraa fuudhaa gadi dhiisa ooyiruu jimaa jiraattota irraa ammoo waraana isaanii duulchisanii dirqiidhaan jala guuranii qamaa isaa akka jiranis raayyaa ittisa biyyaatiif dargaggoota humnaan qabaa jiraachuus jiraattonni kanneen himaniiti jiran. Maatiin obbo Taayee Danda'a mana jireenyaa keessa jiraataa turan keessaa akka ba'an mootummaadhaan ajajamuu himanii jiran. Deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayee Danda'a aangorraa kaafamanii to'annaa jala erga oolfamanii booda amma poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee Meeksikoo jirutti akka argaman BBC maatii obbo Taayee Danda'a wabeeffachuun gabaaseeti jira. Haadha warraa obbo Taayee Danda'a kan ta'an adde Sintaayyoo Alamaayyoo akka jedhanitti obbo Taayeen nama humna isaa guutuun paartii isaa tajaajilaa turee fi quuqama guddaa qabu malee ibsi irratti dhiyaate kan isa ibsine ta'uu himan. Mootummaa Itoophiyaa ibsaa kibxata muddee 13 bara 2023 baaseen obbo Taayee Danda'a aangoo itti kenname cinatti dhiisuudhaan mootummaa hokkaraa fi humnaan garagalchuuf hojjetaa ture jee haati warraa obbo Taayee Danda'a adde Sintaayyoon garuu obbo Taayeen humna isaa guutuun mootummaa tajaajilaa akka ture dubbatan humna isaa guutuu fayyadamee paartii kana keessatti akka inni shoora olaanaa taphatee warri beeku inuma beeka garuu dhugaa isaa galchuuf hin barbaanne jan wanti gubbarraa miidiyaa irratti barree ibsa mootummaan obbo Taayee irratti kenne gonkumaa isa ibsa jee hin amanu maqaa qabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuu takkaa nagaan jiraatee hin beeku jechuun obbo Taayee kan miidiyaa irratti barreessanii olitti quuqama sabaa guddaa akka qaban ibsan haati warraa obbo Taayee Danda'a adde Sintaayyoon akka isaan jedhanitti obbo Taayeen ejjennoo fi quuqama qaban irraa kan ka'e firaa fi diina baay'ee horachuudhaas dubbatan waan hawaasni keessa jiraatuu fi maatiin isaaniitu keessa jiran baasanii dubbachuun ammoo keessumaa naannoo Oromiyaa irraa dhiibbaa guddaa akka itti fidee himu haati warraa obbo Taayee kun obbo Taayee Danda'a aangorraa kaafamanii osoo hin hidhamin dura turtii BBC waliin godhaniin keessumaa rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif mootummaa hedduu qeeqaati turan dhiibbaa umarii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti magaalaa guddoo Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti geggeeffame akka gufatu kan godhe mootummaadha jechuun qeeqaati turan obbo Taayeen aangorraa kaafamuu isaatiin wal qabatee ammoo jecha jabaa aramanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qeequun nama waan dubbatan gochaan agarsiifne jaanii fuula feesbuukaa isaanii irratti maxxansan obbo Taayeen gaafuma aangorraa kaafaman halkan sa'aatii 5tti mana jiraatan keessaa fuudhamuun to'annaa jala akka oolfaman haati warraa obbo Taayee adde Sintaayyoon himanii jiran erga obbo Taayeen to'annaa jalanii booda mana jireenyaa jiraatan keessaa akka bahaniif ajajni itti kennamuu himan yaaddoo akka qabanis itti dabaluun adde Sintaayyoon himaniiti jiran boruu fi iftaan waan nutti dhufu hin beenu kan jedhan adde Sintaayyoon amma fakkeenyaaf mana keessaa guyyaa 3 keessatti ba'a jechuun mana kiraatuu barbaadde argachuu guyyaa 3 ol sitti fudhachuu danda'a kan jedhan adde Sintaayyoon himata obbo Taayee irratti dhiyaate wal qabatee mana kiraatuu argachuun ulfaataa akka ta'u yaaddoo qaban ibsanii jiran dhufanii guyyaa 3 keessatti akka mana gadi dhiistan kan jedhu ergaa kaanii deeman mootummaan mana keessaa akka baaniif isaan ajajuudha himan obbo Taayeen erga gara aangootti dhufanii manichi kennamee fi turus dubbataniiti jiran hati warraa obbo Taayee kaleessa akka janitti har'a roobii deebanii xalaa fidanii boru kamisa sa'aatii 3tti yoo gadi dhiistan taate meeshaa keessaa gurree magaazina qopheessine achitti geessina gatii geejjibaa fi magaazinichaa isintu kafala kan jedhutu xalaa barreeffameera jira jechuun waan dhufuu ta'anii ilaaluuf akka deeman himanii jiran ija keessa seennee jirra jireenya keenyaaf osoo hin taane
wannumti fedheewu akka nurratti raawwatuuf akka waan baasanii nu gatanitti ilaallaa si jan obbo Taayyee yeroo hedduu fuula miidiyaa irratti ergaa barreessaniin qondaaltota mootummaa ta'ummataa hin qaban jechuun keessumaa rakkoo nageenya Oromiyaa irra jiru namoota gaagaa jiruu fi furmaata akka argatu yeroo garagaratti dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana turtii BBC waliin taasisanii rakkoo nageenyaa fi kufaatii dinagdee dabalatee dhimmoota kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad wajjin qaamaan yeroo lama wal arganii rakkoo uummanni keessa jiru itti himuu fi ergasiis jijjiiramni dhufee akka hin jirre mootummaa biyya bulchuu qeeqaniiti jiran. Burjaajii mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhalatee murni hin gara bosonatti akka deebi'u erga godheen booda gidiraan uummataa warra waliin dhahe aangoo dheereffatuuf carraa gaarii uumee jira jaan. Jijjiirama booda qabsoo Oromoo karaa sirrii ta'ee fi bifa jalqaba waadaa galameen hojiirra ooluu dhabuun Oromoon gidiraa waggaa 150 keessattuu hin argine amma akka argaa jiru dubbatan. Mootummaan obbo Taayyeen to'annaa jiru oolchuuf sababoota tarreessa keessa ABO shanii dabalatee qaamolee finxaaleeyyii biraa waliin hidhata qabda maqaa jedhuun kan hidhan hoggaa ta'u mana obbo Taayyee keessattis meeshaalee hokkaraa fi mootummaa humnaan aangoorraa buusuuf itti dhimma bahee jiru argachuu poolisiin federaalaa ibseeti jira. Itoophiyaatti rakkoo nyaataa sadarkaa olaanaan dabaluun uummanni miliyoona 4 ol beelamaaf saaxilamuun himameetti jira. Rakkoon hanqina nyaataa Itoophiyaalee addeessaa ta'een hammaachuu gabaasni nyaataa haaraa dhaabbatni Neetorkii sirna akeekkachiisa beela duraa Fiusneet irraa baheen ibsa. Akka gabaasicha irratti ibsametti tarkaanfiin ariifachiisaa yoo hin fudhatamne hanga walakkeessa bara 2024tti namoonni miliyoona 4 ol ta'an naannolee 5 keessa jiraatan beelamaaf saaxilamuu isaanii waa hin oollee jedhe gabaasni kun. Biyyoota dhimma hanqina nyaataa ilaalchisee sadarkaa addeessa irraa argaman keessaa Itoophiyaan akka argamtu kan ibse dhaabbatichi dhiibbaa haala qilleensaa fi walitti bu'iinsa biyyattii keessaa mul'ataniin gadi bu'uu oomishaalee qonnaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisuu eeruun hawaasa biratti rakkoo dinagdee uumuu beeksisee jira. Waggoota sadeen dabran keessa naannolee Oromiyaa, Tigraay fi Amaara keessatti sadarkaa olaanaadhaan rakkoon hanqina nyaataa mul'achuu eeruun miseensonni maatii naannolee kanneen keessatti argaman nyaata gahaa argachaa akka hin jirres ibseeti jira. Sababa hongee fi walitti bu'iinsa mudateen naannoo Tigraay ala guutuu biyyattii keessatti namoonni miliyoona 3.3 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni dhaabbatichaa kan ibse hoggaa ta'u daa'imman hanqina nyaataa gahaa ta'een miidhamuu isaaniitis ibseeti jira. Waggoota sadeen dabranitti sababa hongeetiin horiin hedduu duudhaan wal qabatee jiraattonni naannoo sanii dandamachuudhaaf waggoota hedduu akka isaan barbaachisu dhaabbatichi hubachiisee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaatti naannolee kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa keessumaa naannolee horsiisee bulaa hongee bara 2020 hanga bara 2023 itti dhufee jiruun rakkinni hamaan isaan mudatee jira jedhe. Iddoo hongeen kun miidhaa hamaa geessisee naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi naannoo Sumaalee keessatti hawaasni dhibbentaa 20 ol ta'uu buqqaa yookaan harka qalleeyyii horii muraasa qabanidha jedhe gabaasni dhaabbatichaa kun. Maatiin kanneen gargaarsa nyaataa irratti baay'ee kan hirkatan hoggaa ta'u fedhii isaanii guuttachuuf hanga jalqaba bara 2024tti kadhan irra turuu isaaniitis hin oolu jedhe. Dabalataanis gabaasni kun yeroo roobaa onkololessaa hanga muddeetti lolaan cimaan uumamuu ibsuun kunis balaa buqqeensa dabalataa fi kasaaraa qabeenyaa daran fideeti jira jedhe. Dhaabbatichi lubbuu miseensota maatii rakkoo wabii nyaataa isaan mudatee baraaruufis gargaarsi nyaataa baay'inaan kennamu akka qabu cimsee hubachiiseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun har'aaf isin qindeessine kana fakkaataan